Yoya akkam jirtu hordoftoonni Saaroon Entertainment nagaa keessanii deebinee jirra viidiyoo biraatiin nageenyi badhaadha jennirra egaa abbaa manaa isheetiin bakka bu'ummaa laattee fi qabeenya qabdu guutummaa isatti laachuu isheerraa kan ka'e qabeenyi ishee guutummaan isaa harka isheetii ba'ee deebitee nama duwwaa yookiin immoo zeeroo taati. Egaa hundumti keessan toora social media irratti kan ilaalaa turtan guutummaan isaa waa'ee seenaa atleetiksii keenya kan taate Galatee Burqaatee jechuudha. Namni kun yeroo baay'ee Aizosh Galatee kan jedhu bifa qoosaatiin darbaa ture. Inni garuu wanta akkasumaan qoofame yookiin immoo namatu qoosaatti fudhatee qoosaatti hojjete malee inni garuu wanta dhugaa seenaa dhugaa akka ta'edha kan isheen dubbattus akkasuma fiigicharra turte fiigicha sanarratti guyyaa dhumaa dorgommii sanarrattidha waan mudatirratti Qananiisaan Aizosh Galatee jedhe. Kana jechuun namni akka qoosaatti fudhatu iyyuu malee inni garuu waan qabatamaadha jechuudha. Egaa ani kanan isin jechuu barbaade bakka bu'ummaa qabeenya qabdu kan horatti atleetiksii jechuun hundumti keessan kan beektanii biyya isaaf alaabaa biyya isaa ol kaasuudhaaf ulfina biyya isaaf jedhee ganamaa galgala dafqeetu amma nuti gaafa atleetiksiin biyya akkasii tokko falma fabeejan walleeyyuu bakka fiigee ma fidan garuu sun hundumtuu shaakalli yeroo dheeraa booddeedha. Keessattuu dubartootatti baay'ee ulfaata jiru. Isheenis akkuma kana gootee shaakalli yeroo dheeraa booddee qabeenya hin horattee jechuudha. Atleetiksumaatiin fiigichaanii qabeenya horattee waggaa 20 jechuudha. Mana 11 yookiin immoo lafa iddoo 11 mootummaan kenne keessaa 10 jalaa gurguratee makiinaa 5 keessaa 4 jalaa gurguratee maaliif abbummaa isaa laattee fi gara biyya Ameerikaa deemte dorgommiidhaaf. Yeroo sana keessattis immoo akkaataa isheetti abbummaa isaa laatteefis immoo gaafate jennaan kenneef jechuudha. Kenneetiif jechuudha. Sanarratti inni immoo manaa badee wanta isheen qabdu guutummaa erga kontirool godhatee gara barbaade erga godhee ishee akka hiikuu mana murtiitti himatee mana murtiittis immoo deddeebi'aatiin ture garuu furmaata hin arganne jechaa jirte jechuudha. Bakka bu'ummaa nama tokkoo fi gaafa laattanii namni suni waan jiru sana sochoosuu akka barbaade gochuu guutummaatti bakka akka sabbiteetti jechuudha. Haadha manaati sila inni abbaa manaati hin amantee itti laatte inni garuu akka kanaan miti jechuudha. Akka kanaan kan saamamaa jiran kan ishee kan bakkee beedha kumaatamee atleetiksota bichaayyuu miti. Ijoolleen biyya Arabaa akkasumas biyyoota guddatanii abbootimti keenya biyya keessatti illee wantoota akkasiin shawwadamaa nyaataa kan jiran kumaatamee hedduudha. Abbummaa bara jiraataniif yeroo jiraatanitti waan tokko isin gorsa waan barbaadda yoo taatan waan qabdan eenyunuu amantanii ittiin kennina. Maaliif birrii yookiin waan tokko namatti lahattee kaatee deebitee kan koote jechuun bara ulfaataa keessa waan jiruuf jechuudha. Isheen itti laattee inni garuu gara fedha isaa gaa'ela mataa isaa hundeeffatee ittiin bashannanaa maaliif qabeenya tola argate kaasii gaazii galee maquma isaatiin sababa maqaa isaa ta'e duwwaatiin akka barbaade ashkarakaree jira. Isumayyuu mana isaa amma isheen keessa jirtu immoo akka keessaa baatu yookiin inni akka bitatu yookiin akka isheen olfattutti itti murtaa'etu jira mana murtii itti xumuramee jira. Abbootiin seeraas immoo isheedhaaf murteessoo osoo hin taane garuma isaati jechuudha. Isa sanarratti egaa uummanni biyya keenya guutummaan kaka'umsa gochaatti jira. Dhugaan ishee bade galuufii qaba. Akkasumas immoo namoonni ammallee ta'an abbummaa namaaf laattanii obboleessa keessaniif obboleettii keessaniif haadha keessan abbaa keessaniif laattanii jirtanii ammarraa kaatanii wanta hundumaa gara mataa keessanitti otoo naanneeffattanii gaariidha jechuudha. Maaliif adeemee hinuma isin ga'a jechuudha. Akkasumas obboleettiin keenya tokko biyya Qaxarirraa jechuudha. Waliin jiraataa turanii jireenya hiyyummaa baay'ee gadi bu'aa keessa waliin jiraataa turanii biyya Qaxaritti immoo ergatti deemee ergachiif achi geesse booddee mana maal jira achi taa'ee abbummaa kennee obboleetti sabchiisee kee erga gara biyyaatti waggaa tokko erga ishee gara biyyaatti deebisee kee isin barbaadu jedhee ishee hiikee jechuudha. Dhageessanii namni bara ammaa sa'aatii ammaa kan sitti fayyadame yeroo ati dadhabdu akka nama peestaalii gatu peestaalii hanga inni jabaatutti mi'atti naqanna uffata keessa kan waan barbaadetti kun gaafa inni dadhabe garuu hisbeelitti ganna akkas waan ta'eef otoo akka peestaaliitti hin gatamin jajjabaadha of irratti dammaquu baraa jechuudha. Egaa wanti obboleettii keenya irra ga'e
sanuu dubartii irratti gochi kun raawwatamuunsaa fuula uumaattis ta'e safuudha jechuudha. Dubartiin safeeffatamtii ulfoodha jedhamti Oromoo yeroo mammaaku. Ta'us garuu ishee kaarraa wanti kun ga'eera waan ta'eef haqni ishee galuufii qaba. Akkasumas dafqi ishee bakki irratti ba'uun qabdu. Namni kun yeroo qabdutti fiiddee alaabaa biyya Itoophiyaa ol kaaste waan ta'eef har ammoo waan badeetiin namni lafaa ka'ee ani qabeenya kana akka barbaade gochuu nan danda'a. Maqaa kootiin jira abbummaa naaf laatteetta jedhee akka barbaade wajji godhee isheedhaan mirga ishee sarbe isheen daandiitti ba'uu qabdu. Yoo maqaa qabeenya sana dhabdeeyyuu waa'ee nama kanaaf dursanitti yaaduu barbaachisaadha. Sanan ta'u taanaan boriftaan eegareen biyya kanaa kufaa deema. Dhaloonni maal abdatii ture? Gaafa haqni isaa dabu haqni isaa hin ba'uuf yoo ta'e maal abdateetu qorra dhugaa dhaqee biyya Oromaatti biyya Oromaa wajjin wal'aansoo wal qabare. Kanaafuu haqni atileetiksii galatee galuu qaba.